Sagalee meeqa dandeettame ati gama keetiin? xiqqaate aga sagalee soddoma mokkoree ture. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Fuulli isaa hiikkataa dhufe. Yaa Rabbi namni kun nama faayidaa qabu nama imaanaa na si'aarani. Yaa Rabbi hadhana salphisini. Alif laam raa. Wayita daa'ima kana bira dhaqu daa'imni በጣም በቃ ሐለ ነው sodaachisudha ture Qur'aanni akka gaalaatti jedhani filatamaan sheekumarraa qarachu qara'uudha العلم بالنقل لا بالعقل جاني ولما الإسلام وأنا قرأوا سنتاني قبي يوكا حرفي قرأوا رتسوتين تلاني قرآن باء سلبان اتفكاتا هداية برودكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota fi jaalatamtoota kabajamtoota Hidayaa Production akkam jirtu har'a egaa qophii urjiiwwan jedhuun isiniif dhiyaannee jirra. Qophii keenya kanarraatiin shabaabaa fi qura'aana yookaan ashabaabu wal qura'aan jedhuun hafizan akkasuma qaari'itoota garaagaraa isiniif dhiyeessuudhaan isiniif dhiyaannee jirra. Qophii keenya kanarraatiin keessummaa keenya yookaan miseensa keenya qaarii Abdul Fattah waliin jirra. Egaa jalqaba irratti assalaamu alaykum erga jettanii booda of nu barsiistaa jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Abdul Fattah jedhama. Egaa Abdul Fattah jalqaba irratti egaa ka asirratti walitti nu qabee waa'ee qura'aanaati. Mee hordoftoota keenyaaf waa'ee qaraatii keetii akkaataa haala qura'aana keetii maal fakkaata waan jedhu. Haalli qura'aanatti qara'ee xiqqaa ta'e kan qara'eedha. Markaza Zayd ibn Saabititti qara'e. Yeroo qura'aana hafizu umriin koo waggaa 17 ture እና akkas. Egaa umriin kee waggaa 17 ture yeroo qura'aana hafizdu. Kana jechuun dargaggummaa fi qura'aana wanta jedhu irratti kallattii maan deemna jechuudha. Mee egaa qophiin keenyas dargaggummaa fi qura'aana yookaan ashabaab wal qura'aan jedhu waan ta'eef hordoftoota keenyaaf mee qura'aanaa fi dargaggummaa maaltu walitti fida jettee yaadda? Qura'aanaa fi dargaggummaan wanti walitti fidu keessaa fakkeenyaaf sahaabaan fakkeenya nu ta'anii رسول ربي صلى الله عليه وسلم الرقاباني عبد الله بن مسعود من القرآن أكا سمي رابوية تقرأ وربادا أكا عبد الله بن مسعود تقرأ جاني فكينا كان يجرو صحابة كيسا لمتن قرآن بيك كمان الدنيا ساني عمري درقاقم ما كيستيدا كناف نتيس حمد دينين عمري درقاقم ما كيست قرآن سوچر راقني غارينت فكاتا dhugaadha. Kaaftee jirta dargaggummaa fi qura'aana jechuun alhayaatu jireenya ilma namaati. Yaa jireenyi ilma namaa qura'aana malee gatii hin qabu jechuudha akkuma ati kaafte. Akkasuma dargaggummaa jechuun ammoo yaa umrii ilma namaa keessatti namni dhalataan guddataa achi booda jiraatan du'a. Kana keessatti umriin barbaachisaan akkasuma akka Rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhan namni tokko miila faana isaa hin kaasu waa afur irraa gaafatu malee jedhanii wantoota afran kana keessaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam umrii isaa irraa addatti gaafatama akkasuma dargaggummaa irraa addatti gaafatama jedhanii waa'een dargaggummaa mata duree guddaadha haasawanii keessaa hin bayanii. Egaa waa'een qura'aanaa immoo waan beekamu waan ta'eef qophii keenya kaarraa dargaggeessaa fi yookaan dargaggummaa fi qura'aana jennee isiniif bannee jirra. Dargaggoota haafizan akkasuma qaarii garaagaraa isiniif dhiyeessuudhaan jechuudha. Qaariin keenya kaarraa Abdul Fattah wanti adda isa godhu haafizan garaagaraa hedduu qabna. Haa ta'u iyyuu malee haafiza akka biyyaatti illee osoo filatamee sagalee garaagaraa naqlii godhuudhaan sagalee ustaazota ulamaa'oota akkasuma warroota harama salaachisan hedduu naqlii godhuudhaan azaanota garaagaraa naqlii godhuudhaan nama beekamuudha. Egaa naqlii garaagaraa qabaa isa itti deebina. Gaafiin keenya daawwattoota kennaaf inni sadaffaa akkasii gaafadhu. Qura'aana waggaa 17tti eegaltee jirta. Qura'aana guutuu qaraatee haffazuudhaaf yeroo hammam sitti fudhate? Waggaa 2. Haffazuudhaaf waggaa 2 si fudhate.
maybe waggaa lama kana keessatti waggaa lama sitti fudhatuu danda'a. Garuu amma wanti jiru tokko jira. Quraana hifdii dhiisiiti amma waggaa lama jirta. Namoota hedduu irratti yoo ilaallame namoota baay'ee irratti wanti mul'atu Quraana hafaduu dhiisiiti qaruu yoo hin dhiba. Kuni sababa maaliitiif ta'e si fakkaata? Quraanni akkuma beekamu walitti qabama qubeeti. Qubeen kalimaa yookaan jecha uumaa jechi aada tokko ta'a. Yaani Quraana qara'uu osoo hin taane qubee yookaan harfii qara'uu irratti osoo xiinxallanii Quraanni baay'ee salphaanatti fakkaata. Kan karoora sheekaatiin, sheeka marii sheekaatiin ammas osoo Quraanaan qara'ane dura jaalala Quraanaa horachuutu dursa. Namni jaalala Quraanaa qabu immoo Quraana san obsaan yoo qaree galmaan ga'uun ittiin ulfaatu jechuudha. Meeshii amma wanta tokko as biratti umrii waggaa 17tti eegalee jira jenna. Umrii waggaa 17 kanatti hifdii Quraanaa eegalte namni hedduu akkuma beekamu namoonni garagaraan jiranii osoo barnoota hin seeniin fa'aa Quraana kan eegalan umrii daa'imummaadhaan jechuudha. Waggoota haga 5 yookaan umrii haga 5 haga 7 jiran keessatti kan seenan hin jiran. Ati hoo umrii tokko 17 jiru kana keessatti Quraana guutuutti hin qaraane jechuudha moo hifdii kan itti eegalte jechuudha? Ani Quraanuma keessatti nuuf arge yaani Quraana kitti jaaladhe Quraana kan na jaalachiisee akkuma beekamu sheekha kennaa imaama Makkaa kan ta'an Sudeysii Shureemii akkuma san Muhammad Ahmad Mullaa Mu'addin yaani jaalala Quraanaa kan horadhu kan taasisan keessa sheekan kanniin lamaan hordofaatiin jara osoo hordofu osoo caqasuun guddadhe jechuudha. Kenna kanaa ta'an jira. Egaa Quraana keessatti uf arge jettee jirta. Mee erga Quraana keessatti uf argitee jechuun iddoowwan garaagaraa itti qara'uu danda'a namni. Fakkeenya namni haadha abbaa irratti Quraana haffatanii jiran akka imaaman gurguddaa galiin isaanii fi naannoo mana Quraanaa yookaan masgiida naannoo irratti qara'amuun jira. Akkasuma deebi'ee darasummaa erguudhaan yookaan barnootaaf biyya biraa deemuudhaan qara'uun hin jira. Haala kana keessa haalli Quraanaa kee maal fakkaata? Fakkeenya markaza irratti baatee qara'uu dandeettaa eessatti qaraatame? Kan Quraana kan baradhee biyyuma kootti osoo darasumtiin deemin manumaa bahaa akkasitti qara'aa ture. Ammoo anaa Quraana awwalii akhir gadingeetti kitaaba deemadhee anaa karoorsee Sheekh Muhammad Nur Guddataan jedhaman quraa'aan kan beekaman jamaa 700 fi 800 achi ol haffaziisu isaan eebbisiisuudhaan kan beekaman irratti isaan erga galaniin booda isaan bira waggaa 10 ture Quraana qofa irratti jechuudha. Quraana qiraallee hedduu lallaalee jira. Isaan irratti hedduu waggaa 10 isaan gargaaree ture. Akkas haala saniin Quraana qara'aa ture jechuudha. Egaa haalli Quraanaa kee kana fakkaata manumaa baatee qaraate yaa'u waan bareeda mana baanii qara'uun bareeda garuu yeroo ammaa kana keessatti wantoonni hedduu mul'atan yoo jiraate namni akkasitti umrii ofii 10 umrii waggaa 10 Quraanaaf kennu ni jira jedhee yaadu fakkeenyaaf gireedii lakkaanii kutaa tokko haga 12 waggaa 12 keejii waggaa 15 wantoota akkanaa kan hin lakkaa'ama garuu akkasitti sagantaa ofii umrii ofii irraa qoodee namni Quraanaaf kennu hin jiru. Dhaloota ammaa kanaaf wanti baratamaa ta'e akkasitti markaza seenanii umrii ofii kennuu kanallee osoo hin ta'in baratamaa kan ta'e Quraana qara'uudha naannoo umarratti iddoo magriibaaf shaayii uumama jidduu naannoo kanneen irratti qara'uudha. Mee gaafiiwwan nama baay'ee kan ta'e gaafiin ati amma waggaa 10 qaraatii keessa namu ture muuxannoolee hedduu nu hiruu dandeetta. Quraana kana ofirratti haffazuun yookaan maybe qara'uun ni danda'ama garuu ofirratti haffazuun akkam jettee yaadda ni danda'ama? Naam, akkuma beekamu yeroo kana teknooloojii ammayyaa fayyadamanii ofirrattis qara'uun ni danda'ama. Fakkeenyaaf yeroo Quraana qara'amu sheekan qiraa'aa yookaan Quraanaan beekaman Sudeysii fa'aa عبد الله بن عواد الجهني عبد الله بن علي بصر عبد الباسط أبو الصمد فا أما كنين غرغرا قمني سديسي فا أما تراويح سغچي سوفا وجقسن رغار كده
أمو نوم مرتدين من قرآن ريف يقلوف كان حفظوا فيس حاجة أسنى جري كان في الدوف عبد الباسط عبد الصمد والشيخ عبد الله بن علي بصفرفاء وروت صوت ترتيلا قرآن وصوت دفني باء قارنة فكاتا وفرت قرون مو حال سنين يو قرآن باء سلبانات فكاتا يجو كمو يجت يعني نمني أما ياو يجولي بايوتان أكسي قدر بينا رواتو دنداني كم كي كلا تمام يجت يعني فلتما شيكم مرة قرأتشو قرأولا العلم بالنقل لا بالعقل جانب لما الإسلام علمين شفويا أفاني سر شيخ الرافودوتو علمي جلما كون علمي نقلي جالا سنتر فلتما دا حالة هنتولت حالة مجنتي فرت قرأو قوا أمو يرو كان شيكم بائم وانجرانيف شيخ الرا يرو قبابدو ساعتك الليتو ديك أصدو من الليتو وياك أما ربي رانقافتو ساعتك كتمن لك قرآن في كن ربي نقافتو وان دي بسنوان قبني ساعتك كسن درسا ويتودن دا شيخ ويتودن دا الرأس باحتني قرآن ربي وردفني بائي قاري متفكاتا هيك عبد الفتاح لقا جتين شيخ الرا قرون وان في لتما كما بيكم وانتي أما براتامان جرو تكو جراتي نمني برنوتاف يرون كنا أكو جل كبرت كاسو فيالي قرآن هو جتو هدونا ما يو كاستي جتو قرآن مدرسة وكان مني مركز دنگرا كرا ديمي برد دو جرانين أونلاين يرى وكان سوشال ميديا را نركض جرا نعم غرو برنوت سوشال ميديا را كسبتي برنوت هم برد جريه يارنا حالا كنان شيكر رافلتني كراون وامر بايسار جرا هردفتو تافي الأمس عن قبولا إيغا قاري عبد الفتاح ولين ترتيكين دبر ساجرا يرو برنوتا متنو وقا نانو وقا قراني شيخ قرقارم تأي قرآن برنوتا قرآن دبلتي متنو وقا ديرا قبدا نمون يدون أمو قرآن الرا فقاتان جرو حالو بيكمون فكينا وانتي دران براتما تأيو تكو جراتي برنوتا وجد أمويو برنوني أكا ور فرنجيو كان أمو waan biraatti ilaalama ture amma immoo namni keenya waan qaroome fakkaata hedduun isaanii manneen barnootaa garaagaraa manneen barnootaa moor qarshii guddaa mallaqa guddaa kafalchiisanii ijoollee isaanii barsiisan ganamaa gasaa kudhanii garuu namni wantoota nama musliimaa irratti mul'atu kun kan siif kaasu jechuudha garuu wanti baay'een kan mul'atu namni quraanaaf yeroo ofii kennee ilmaan ofii kennee mul'atu hin jiru kun ammoo yaa'u وان سلا رسول صلى الله عليه وسلم ابتنو إرجنتي أججمو دبولا نا معصيار اللي ربين لي الرا مقافتا إيشي كالتي مانقرا سكنتا كينات ودي بني قرآن كان يروح حفظمو نموني قري وانت إسار ركتانين هنا حفظني هندقا تمام مراجعة انت جرم مراجعة هم بدا مراجعة كان رتي سيوانتي سيرك شجرا يوكان أمو usu hin dagatin quraana kan usu nama jalaa hin badin karaan ittiin qara'uu jiran danda'amu yoo jiraate mi akkuma beekamu rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam quraana qara'uun muraaja'aa irratti quraanni akka gaalaatti jedhani gaalli takka nama harkaa beetaanaan baay'ee nama xaarsaa suqanii erguuf quraannis akkasuma jedhanii fakkeenya kaanii innaa quraana jechuun quraanni yeroo hunda takraara barbaada قرآن يو تكرارا قباني هم بدا يعني نمو كيسا بدو دندا تكرار برباديرو هندا فولة قمانتان يجي تكليو تيقويان نمي قرآن ربي حفظي لك قرآن نساق ومساك كيستاو فولة تكلي ثانان قرأوتو إر برباج سارا كيستو كشيخان دراني اللي علماء دراني اللي صحابتون اللي إر كان فكين تومو الرجالة ليلي فعنو صلاة بائي غاري رجلني عليكم بقيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم ورسول ربي صلى الله عليه وسلم جلن قرآن الرجالة وليل صلاة إرى مراجعة نسال لنا مركع بني جريادة إيجا قالتومي عبد الفتاح إيجا كبجمتو في جالتمتو هداية برودكشن كون كوبي أرجي وانجرون سجنتا قرآن في شباب جرون ولين ترى جرا بقولنا بودا كوليت ديبينو تا نجان فرا Hidayah Production. السلام عليكم كبجمتوتا هداية برودكشن بقولنا بودا وليت ديبيني جرا قاري عبد الفتاح ولين تريرا واي
akkaataa quraana osoo nama harkaa hin badin yookaan ammoo muraaja'aa godhuudhaan nama harkaa hin banne leelii faan salaatu jedhee nu kaasee jira boqonnaa dura. Amma egaa waggoota 10 markaza keessatti nama dabarsee ta'uu keetii wajjin mudannoowwan yookaan mu'jizaawwan quraanaa garaagaraa meebii kaatuu fi keetii sirratti mul'ate. Mu'jizaa quraanaa irraa immoo kan yaadadhu kan na ajaa'ibu kan namaaf barnoota ta'ee illee yaadu tokko gaaf tokko halkan osoo rafuu jiru ribaana kaasanii achi bifa rifannootaatiin na kaasanii turanii yaani daa'ima tokko nu jalaa dhukkubaa daa'ima kana nu qara'ii naan jedhan wayita daa'ima kana bira dhaqu daa'imni በጣም በቃ ሀለ ነው ሶዳቺሱ ቱሬ ያኒ በጣም ሚዳሜ ቱሬ ጨልሴ ቱሬ ቃምንሳን ኦኔን ሳዳቱ ጨልሴ ቱሬ ኤገሲ ቁርአን ረቢ ሜትኑ ቀረ ዳይማ ከነን ነው ቀረይን አንጀለን አነሞ ኦኔ ከከሰ ገራ ከከሰ ኦነን ያደድ ያ ረቢ ነምኒ ኩን ናው ፋይዳ ቀቡና ማይማና ነሳያረኒ ያ ረቢ ሐደነ ሰልብሲኒ ሙዕጂዛህን ከቁርአን ከንከ ያ ረቢ حتى نتمل إسيري ونك كيس ربي كي خدات دائما أنا قرأ عدد أن قرآن ربي آيات ربي تقرأه دائما نكون فول لسا هيكتا بودا يو قرآن كاملا قدنقه دائما نبوه هرما هذا هو دي جتشوران كمعجزة قرآن على الناجب إيقا سيمو نني روس ولنجرو والله دائما كان آخرا دي ميرا جدئي دي روحين جراي جدي يعني نادل قرآن معجزة قد قبا أسينوني دبر سو بربادو نموني مرضى دبير رجرتن نموني ركو غرغرا رجرتن حتى نچنقان غرغرا تو سنتدو آيات تقوف لما آيات بيترلا قراتي اتني ربي نتكدا فرماتان يرغتن جديادا وان بريده كافتي قرآن ربي الله هون قرآن إساكي ستي وفقاسو وانت أججا أكسما وانت أكونتي تدفونتي أك فيلنو تدوسون داي أك أججات تديون تدفن دران فكنا في كنا كيسا أركومات كافته جت شفاء للناس وكان مو دواء نمط بميت القرآن هدون كنا قرآن الرا دواء كراتي أرجنيه جروتا كنا مو ركو قلبي كنا تملي القرآن دواء يمناماتي إتأمني وفي تكراني وجنة دواء هدون وانتو تامو قولي شوتا كرغرا هجتا من كني تعالى وانت باقي هدو فايدة كمودا موجزان قرانا ولا كامل متومتي سغنتا أدى برباد سيسافو يرو ديرا كاروات كاكاني كسمو وانت بيكم سيدو برباد سودا إيغا مركز كيسا وغوتا ديرا ترو كيتي وجين وانتي يرو هدو نمو قرانا كراي إجاني لها تاو مودتو أناس دبلتي نمو هندا نمو قرآن تيكو كراي جرو هفذي يوسون تاين إجانو وانتو تنمو مودتان هدو تجرا فكينا ولي ججو واي قراتي وكافمو ولي وان كافمو إيغا ولي وجيني وانتي سمودتني جرا يوكان شيخة الرتي ججو ولي أني روغا تربا سجيتي لأنها ملي أجهودا هدو ولي أرجني قرآن الرتي تيفنا تكني وانقروف يرو قرآن عندن يرون ثم من مو سوانتي قرآن يرو سني هدو أنت يفنا تكني قرائف ولي صداب جتشا قرآن قبطا ديما حال سنين ولي جلاوي جليادا أكا مدنو تمو وياتوكو قرآن سون قبطي نكي ولا هنان شيني شتي أن تمو يادا أتي جرّا بيسايو أنتم من وجّا جنا مركز كيس ترتة وانت أكا مدنو تدي هجون أنا راجع تورا ياو مركز اللي نسيني إدو قرانا قراتي رتي تكاتي إتي يرو قراتي هو ديمو جرا من قرانا دكيو جرو ماتي برابو بربادو يان يرو دايما قراتي درات من أبو بربادو كان هذا كي وامرا يوجدين سفيداني سكاني دران سينغلو القرآن اللي ويا كيسا القرآن بني إمامين القرآن يروح الدو وانتا مدرس كيسا يشدا إننا سنبي سنيلة نمو وانت أولي يدو الفاتحة ده ربي على في سوء ما بدي جران نتفكر لنا إيجا
sagantaan kennaa gaafiin itti aanu hanoo beekamu ramadaanni guyyoota tokko lama jedha gara keenya dhufee jira guyyoota muraasaa galama sadii qofatti yookaan dhiyaatee jira jechuudha. Egaa qophiin keenya waa'ee shabaabaa fi yookaan dargaggoo fi quraana ta'uu wajjin ramadaan illee dhiyaatu wajjin mudannoo garagaraatu jira. Ramadaanni ji'a rabbiin filate keessaa isa tokkodha. Fakkeenya imaamni tokko waa'ee ramadaanaa kana kaasan imaama guddaadha. Ramadaanni akka ijoollee ilmaa Yaaquub 12 keessaa ijoollee 12 jira hin beekta. Ilmaan 12 keessaa Nabiyallah Yuusufiin kuuwwan milkaa'aniititti ji'oota 12 guutuu keessaa immoo Ramadaanaan ji'a balleessaa kaawwan ji'a tawbaatii, ji'a istighfaaraa, ji'a rahmataa, ji'a balballi jahannam cufamuu akkasuma sheexaanni hidhamu, ji'a balballi samaa banamu akkasuma balballi jannataa banamu, ji'a qalbiin nama goggogee beekamudha. Waa'ee Ramadaanaa guddaadha. Egaa Abdul Fattah Ramadaanaaf quraana maaltu walitti fida jettee yaadda? Guddaa quraana maaltu walitti fida jettee yaadda? Ramadaanaaf quraanni akkuma beeknu quraanni ji'a Ramadaanaa akka beeknu akkuma namu beeku shahrul quraanii jedhanii moggaasa quraanaatiinis yeroo tokko tokko shahrul Ramadaanii kana shahrul quraanii moggaasanii jiini Ramadaanaa asmaraa quraanaati jedhu. Fakkeenya akkuma beekamu Imaam Shaafi'iin fa'a Imaam Shaafi'iin Ramadaana keessa 60 khattama jedhama. Akkuma sannu kadhalika akkuma sanne Usmaan bin Affaan 30 quraana khattamuun beekama. Nutis hamma dandeenneen quraanatti carraaquu qabnaa. Sababa quraana qaraaneen ammoo rabbii keenya jala harka qabannee rabbiin irraa akka argannu abdii guddaa qaba jechuudha. Asmaraa quraanaati beekamaadha jiina Ramadaanaa. Ji'a Ramadaana keessa dalagaan guddaan dalagamuyyuu quraana beekamaadha. Jechuun quraanaaf qophiin barbaachisaadha. Akkasuma akkuma ati kaaste shahrul quraana akkuma jedhamu quraana keessatti wantoota garaagaraa ji'a kanaa fi ji'a quraanaa fi ji'a Ramadaanaa wal qabsiisuun jiranii. Fakkeenya rabbiin inna anzalnaahu fi laylatul qadr akka laylatul qadr ka jedhu kun ammoo asrul aakhiriin keessa wanti akkanaan jiran. Kanaafuu inni ka buufameeyyuu guutuun isaa jechuudha ji'a Ramadaanaa keessa akka ta'e ni yaadatama. Rabbiin ni dubbata jechuudha. Haala kanaan Ramadaana keessa hordoftoota keenyaaf illee dhaamsa kan ta'u quraana irraa fagaatuun gorsa qofa osoo hin ta'in quraana qaruun gorsa qofa osoo hin ta'in akka dirqamaatitti illee yoo hin qaraanee itti gaafatamtanii jechuudha. Quraana akka hin dagannee jechuun dhaamsa keenna gama Hidaaya Piroodaakshiniin. Waa'ee Ramadaanaaf quraana erga kaasnee mee namni tokko quraana wajji haala kamiin dabarsuu danda'a? Akkuma fakkaatu haala kamiin quraana wajji dabarsuu danda'a ji'a Ramadaanaa kana? Ji'a Ramadaana kana dursee tawbaadhaan itti qophaa'uu qaba. Qophiin gaariin walakkaa raawwiiti akkuma jedhamu walakkaa raawwiiti tawbaa qulqulluu godhuun to'atan nasuhaa godhanii warri quraana irraa fagaates gara quraana akka dhiyaatu warri quraana qara aliif illee hin jenne har'a aliif kennama jaartii takka ni yaadadha. Sacuudii keessatti waggaa 70ffaa isitti quraana aliif jettee waggaa 80 awwali aakhir qomaan gadiin geetti jaani umriin hin daangessu quraana irraa adada quraanaa fi yaalii godhaniin rabbiin nama barakaa godhaa deema rabbiin nama laaffisaa deema. Keenyaaf namni tokko guyyaa tokko keessatti ayata tokko qara'uu hin dadhabu. Hoggatti ayata 365 namni hin qaraan guyyaa qiyaamaa rabbitti hin ibsatu beeka. Kanaaf osoo quraana irraa fagaachuu baatanii quraana itti osoo dhiyaanne jireenya keenya osoo godhanne quraana jechuun akka qurxummii bishaan keessaa baateeti namni quraana waliin hin jiraanne namni quraana waliin jiraatu akka qurxummii bishaan keessa jirtu saniiti jechuudha. Yaani quraanan ala jireenyi hin jiru jechuu barbaadeeti. Quraanan ala jiruun hin jiru warri salafaa warri duraanii quraanaan bulanii jennaan milkaanii akkuma san nutis quraanaan yoo bulle ni milkoofna jechuu barbaada. Dhugaadha. Waa'ee quraana Ramadaanaa hedduu kaafama. Hedduu irratti illee haasa'ama. Egaa qophii guddaadhaan waa'ee quraana Ramadaanaa inshallah akka walitti deebinu ta'a. Akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaalletti hordoftoota keenyaa
قاري هرّا عبد الفتاح جرمو نقلي سجلي غرغراتين كم بيكمودا إيجا أفيران كينا قام إسات سنديبسنا غافي جلقة برتي وهاي نقلي قرآن كناف أكملتي جتشون سجلي هدو أكنا قلتي رجيني جرا وانتي الرتي مال تسيكا كاسي أكمسي سلبتي نقلين قرآن أكون بكم وجل كبرت كتي سلبتو دندو تجويد يوكا مخارج كجل أمكانا حرفي إساء صفات سيولين أحكام سيولين صبرتني جلني درسرتي سجلين أشبود نما سلبت عليهم سجلين فكنا سجلين متديات وصور دفني باي سلبان سجلين فكنا فرداوته سجلين فردا عبد الله لبس فريفا سجلين فردا وجدت أرجعت كسيت من دام الرياضة سجلين درا قرآن حرفي الدبابة الدرسة إيجا عبد الفتاح سجلين نقلي أكاد إنسان منتظرتا سجلين ميكرر نتمنى تيجا مكيتين تكاتي أجا سجلي صدوما مكوريتوري ما شاء الله إيجا سجلي هني كيسامي كارا نوفيرت har'a fi sagalee hanniin keessaa egaa sagalee shanii sinafeeruuf qophii irra jira. Filannoo kennaan haa ta'u. Keessanii illee ta'eera. Gara jalqabaa irratti inshaallah kiyyaan haa ta'ume Abdurrahmaan As-Sudeesii imaama harama lamaanii eegaa isa nuaffeeri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ما شاء الله. عبد الرحمن السديسي أنا سين صلاة ساجرون اتفقادي هدو تكو الفقادة ما شاء الله سجلين برا كاتي نقلتي كيس كفيلنو كيتين سجلين برا سجلين دو انجالدو سعد الغامدي جلما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله هدو تكون ما جايبه نمتيست ولا سجلين برا سجلين دورن سجلين ماهر بن حمد المعيقلي مكاتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله ما شاء الله يدونا مثلا هند إساتو كا ما قرأت كني أكموان إسان فني أسيس لا يسجرني ترى ما شاء الله هذا شني سنفي ردت مثلا جرا إيجا أما سجلين برا عبد الله بن علي بصري في عبد الله بن عواد الجهني اللي نجراني تقو سجلين كالله فتقو فردارات ما بكم عبد الله بن علي بصري كانت تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سجليني عشان أفرد عبد الله بن عواد الجهني إمام مكة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله هدو أني نمتقى jechuun qaariitoota hagana na mudatee hin beeku jechuun dhugumaan onni makiyyarraa jedhaa jira na mudatee hin beeku wanti akkana sagalee xiqqoo mallee irraa wanti hin gootu maasha Allah. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota Hidaa Production qophii kenna tokko lama jira gama dhumaatti quraanaan xumuraa jirra garuu an qalbiin kiyya hagammallee yaa jaalala quraanaa hin beekama. Mi Afrikaa keessaa qaari hedduu qaba Suudaanota akkasuma warroota Ijiptoo kan Gibsii baay'ee jira kanneen keessaa Afrikaa keessaa tokko kanuu aaraatu jiraate. Qaari Afrikaa keessaa jaalatamaa fi beekamaa kan ta'an Azeen Muhammad Ahmad Zeen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. ما شاء الله. قرآن النفط مفتدرتها قبين كنا كان هداية برودكشن قبين أرجي وانجلو قبين قرآن قاري عبد الفتاح ولين ترين أسرت رابطها أما قبين تربيت تامتتي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغان نفترا.